ጥርሴ በለዘኝ ጥርሴ በላኝ ጥርሴ ጥቁር ሆነ ጥርሴ እንደዚህ ሆነ ጥርሴ እንደዚህ ሆነ ማለት ቅራ ያው ለጥርሳችን የሚሆን ምርጥ 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 የሆነ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። ለራሴ የተጠቀምኩት ነው እና በመጀመሪያ ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ ሰላም ነኝ። በቃ ilkaan keenya nu gurraachate, ilkaan keenya nu bal'ate, ilkaan keenya nu nyaata, ilkaan keenya akkana ta'e jechuun hafee siniin jedha yoona viidiyoo kana laaltanii itti fayyadamtan ta'e siniin jedha obboloota koo har'a maftee mirxa yoona maftii nu ishee maxxawut እና innis maaliin yoo jettan anis ilkaan kiyya yeroon biyya jiru ganama yeroo namni shaayii dhugu ani buna dhuguun jaaladha yeroo baay'ee erga biyya kana dhufee immoo bunni yaa hin jiru hin beektu bakka bunaa san immoo shaayii karaqee jechuudha. Shaayii karaqii kana dhuga siniin hin jedhin isinitti himu. Sababa sanirraan kan ka'e ilkaan kiyya baay'ee deebi'ii immoo keekii waan xaafacee kanneen baay'ee nyaachuun jaaladha. Ilsaarraan kan ka'e ilkaan kiyya kun baay'ee gurraachate baay'ee na nyaata keessisaa jechuudha. Keessisaa baay'ee na nyaata ilkaan keenya jechuudha. Dabbasaa keenya jedhaati ilkaan keenya jedhaati bareedina shamarraniiti jechuudha. Kanaaf immoo gara maftee intaa jedhee qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maal inni yoo jettan ofii kiyyaa itti fayyadamee waan argeefan ilkaan kiyya yoo argitan taate isinitti mul'ata yoo ta'e ilkaan kiyya ilkaan akkanaati. Kanaaf ilkaan kiyya ammayyuu argitan lalaawwata kanneen waan qaba jechuudha. Jallisaa kana argitanii. Kanaaf ilkaan kana walumaa qulqulleeffannu ilkaan bareedina shamarraniiti siniin jedha yeroo kolfaltu ilkaan keenya furdaas haa ta'u qallaas bareedaas haa ta'u fafas haa ta'u min yoo jenne ilkaan keenya akka ibsinu kana sunitti men jira. Kanaaf ani immoo wanti qabadhee dhufee baking powder inni biraa immoo argitanii isa kana inni biraa loomiidha, inni biraa koolgeetidha. Akkamitti fayyadamnaa yoo jettan immoo ani obboleettiin teessa wanta isiniif hin dhufne hin jiru garuu immoo isinii viidiyoo kiyya yeroo hundumaa laaltan viidiyoo kiyya subscribe like gochuu hin dagatinaa jara namni maal ta'a yoo laaltanii Oromoon galaana hin jenne galaanni narra jigaa gisee tokkicha narra jigaan isiniin danda'a. Kanaaf baking powderii amma nan fudhadha. Kanaaf Oromoo kiyya Oromoon galaana waan jedhamee jiruu fi galaanni kun mee narra jigaate gisee tokkicha narra jigaate na fudhadha deema. Akkas isiniin jedha. Kanas Kimasha kuni wanna soda argitanii bakka maqaasaa kanarra isiniin beektu እና ሎሚ ሞ akkuma argitan kana maankaa gimmaashaa maankaa diqqoodhaani innis gimmaasha jedhee ol daffaa jira. Maankaa kana gimmaash tokko ammas immoo isa lammaffaa itti dabalaan jira. Wow. Akkana ta'ee jira. Deebi'aatii immoo koolgeetii naala dhumachaa waan jiruuf fakkaata boodide dhugaasin hin jedha argitanii koolgeettiidha. Inni biraa immoo akkamitti fayyadamne isa jedhuufi mix kan mix erga gooneen booda dhugaa sinin jedha anatu sinin jedha ilkaan kee hana laala ilkaan kee akkuma sinin jedhe biyyatti buna baay'een jaaladha. Ganama gisee namni shaayii fayyadamu ani
buna dhuga yeroo hundumaa jechuudha. Sababa sanirraanii suusinatti ta'eetoo suusinatti ta'ee as dhufee jenna shaayii qaraq jechaa maal jechaa turte ndoom jaartiin biroo hojjechaa ture mana kanatti shaayii qaraqin hin jiru baay'ee jaartiin biroo hojjechaa ture shaayii qaraqii baay'istee dhuginii shaayii qaraqiin kun boorcii namatti baasaa anayyuu kan boorcii natti baasee na balleesseessa jennaani mataan dhukkubee hojii kiyya dadhabuurra boorcii natti ba'eetoo yoon biyya galee goodda fiiguu naa wayyaadhee tana dhugaa ture. Dhugaan sininja ilkaan kiyya na gurraachis ilkaan biyya takka ilkaan dhukkubii namni jedhamu kana argeen beeku waan jechuudha. Garuu biyya kana erga dhufe ilkaan kiyya na dhukkubii osoo hin ta'in na nyaata keessatti ilaala akka waan waa keessa jiranii waa fuudhiti ilkaan kana goroggoriiti dhiisi na godha jechuudha. Zimbii caqcaqcaqcaq godhi na godha jechuudha. Sababa sanirraan kan ka'e wanta kana hojjadhee ilkaan kiyya irratti akkamitti ilkaan kiyya irratti qabadhe yoo jettan immoo ergan hojjadheen booda argitanii almuuniyeemidha kun. Almuuniyeemii kana bifa kana qopheeffadheen jira. Bifa kana qopheeffadhee tanani kana fuudhee tanani as keessatti naqadha jechuudha. Ergan as keessatti naqadhee ilkaan kiyya keessa galchu akka kanatti ilkaan kiyya zuuriyaa kanatti kana kaa'a jechuudha. Aga daqiiqaa muraasaaf. Kanas immoo ergan godheen booda ilkaan kiyya jalaa irratti kaa'a jechuudha. Daqiiqaa muraasaan booda yoonani ilkaan kiyya kanarraa fuudhee dhiqadhu ilkaan akkuma yeroo duraa immaa gisa dhaladhu san argitanii ogaa shanitti na deebisa jechuudha. Kanaafi kana biyaanti daqiiqaa 10 yoo dandeecha daqiiqaa 15 maaliif ilkaan keessan isin akkanatti isin nyaatu kana isinii mazammaza deebii qoshashaa irra jiru immoo isinii qulqulleessa loomiidha pikin paawudariin isaa kunis akkasii kolgeettidha walitti baay'ee tokko ariifidha sinin jedha obboloota koo eegaa dhugaan sinin jedha itti fayyadamaa ani immoo akka itti godhadhee ta'u isinitti deebi'u isinitti agarsiisa qo'a. Agri kana